welcome baga dhuftanii. Kutaalee darban keessatti jecha namni tokko Ingiliffaa hin beekne jechuudha. Jalqaba irratti kan baratu qabu jennee kutaadhaan ilaalaa turre. Waliigala gara jecha 20 kan namni tokko kan namni Ingiliffaa hin beekne tokko barachuu qabu jennee ilaallee turre. So bakka itti dhaabne irraa itti fufnaa jechuudha kutaa irraa kana keessatti. Jechi irra ilaallu jecha meeqaffaadha jechuun keessa hin oolu. Jecha 21 farra jirra. So namni tokko afaan hin beekne jecha him jettu kana baruu qaba jechuudha. Kutaa darbe keessatti jechi kun akka fakkeenyatti dhufee ture. Garuu akka mata dureetti ilaalle jechuudha. So akka jecha 21ffatti haa ilaallu isa kana. So him jechuun maal jechuudha? It means it is object form of he-dha. Okay? Kutaa darbe keessatti akka toopikatti ilaalle jecha he jettu kana jechuudha. He jechuun isa jechuudha. Him jechuun isa jechuudha. Him jechuun objectii heeti. Maaliif isi yaadachiisuudhaaf he yoo jenne subjectii yoo ta'e she yoo jenne subjectiidha. Subjectiin sheedha maali? Her'dha. Weedha nuti jechuudhaati jechuudha. We yoo jenne subjectiin isaa maali? Us jenna jechuudha. So wantoonni kun pronounota jedhamanii. Okay? So hasawa nuti guyyaa guyyaan goonu keessatti objectiileen kanneen hima gama boodatti dhufu jechuudha. Gama durarratti warri dhufu subjectii jedhama. Isi yaadachiisuudhaaf jechuudha. So fakkeenya kana haa ilaallu. Maal jedha fakkeenya kuni? I like him jedha. I like him. Ani isa nan jaalladha yookiin isan fedha jechuudha. Amma he ka jedhu kana asin finnu jechuudha wanni nan jechuu barbaade. I like he in jennu. Sababi isaatis gama boodatti isa kan jedhu fayyadamuu barbaanna taanaan I like him jenna malee I like he in jennu. He yeroo hundaa'u eessa dhufu qabdi? Hima gama duraati dhufu qabdi. He is good, he is mal. Waa'ee isaa ibsu yeroo barbaaddu he fayyadamta. Okay? Namni tokko immoo asirratti objectii jechuun yeroo gochi irratti raawwatu jechuu wanta akka irratti. Subjectiin gocha akka raawwatu jechuudha. Akkasitti fudhadhaa. So I like him jechuun ani isa nan jaalladha yookiin isan fedha. Fakkeenyi biraa kan waan kana ifa nu godhu jechuudha. Do you know him jedha. Do you know him? Do you know him? Akkasitti naturally kan jedhamu. Do you know him? Suuta yeroo jennudha. Do you know him? Isa beekta jechuudha. Okay? Kun immoo she helps him. She helps him. Isheen isa gargaarti. Asirratti gocha maaliitu kanarratti raawwate yookiin him ka jedhu irra raawwate yoo jenne she isheetu helps him. Gocha gargaaruutu isarratti raawwatame. Maal jechuudha kana jechuun? Inni gargaaramaa ta'e kuni gargaaraa ta'e jechuudha. So object yeroo jennu receiver of the action. Gochi kan irratti raawwatamu jechuudha yookiin immoo fudhataa gocha sanii jechuudha. Fudhataa taatee yeroo dhuftu him taata jechuudha yoo he ta'e jechuudha subjectiin isaa. Yoo amma we ta'e we jechuun irratti raawwataa ta'a. Fudhataa ta'e yeroo dhufu akkam ta'a? As ta'a jechuudha. So wantoota kana bal'inaan viidiyoo biraa keessatti ilaallee turre. Fuulduras irra deddeebinee fakkeenyota adda addaatiin kan ilaallu ta'a. So she helps him yeroo jedhu isheen isa gargaarti jechuudha. Okay? Amma asirratti he asin finnu jechuudha isheen isa gargaarti jechuudhaaf she helps he in jennu jechuudha. Be careful with this. Okay? Fakkeenya kana al tokko isiniif irra deebuudhaaf akkaataa itti dubbisnu. I like him. I like him. Do you know him? Do you know him? Do you know him? She helps him. She helps him. Okay? Jechi 22ffaa her ka jedhu. Her ka jedhu kana laallee turre. Akkamiin laallee? We haven't seen as object form of she. Akka objectitti osoo hin taane ka laallee akka qabeenya agarsiistutti laallee jechuudha. Meeqaffarratti akka laallee I don't remember that. Yaadadhu san garuu laallee. Her asirratti hiikaa biraa qabdi. Jechi her jettu karaa lamaan fayyaddi. Hiikaa lama qabdi jechuudha. Tokko ishee jechuma ta'a. Akka amma asitti ilaalaa jirru jechuudha. She jechuu fi her jechuun tokko. Akka amma yeroo darbe laalletti qabeenya agarsiisti. Kan ishee. So kan ishee jechuus ni ta'a. Okay? Ishee jechuus ni ta'a jechuudha. Akka objectitti yeroo dhufutti jechuudha. Akka
fudhataa gocha sanii yookiin immoo gochi irra raawwataa taate yeroo dhuftutti jechuudha. Maal jechuun raawwataa yookiin himni irratti raawwataa yeroo jennu akkuma reefu laalle jechuudha. Okay, I see her jedha. Nama tokkootu laalee jechuudha isii ani ishee nan argaa jedha. Ishiin ta argamaa jirtuudha amma asirratti. Isheetu argamaa jira. Kan argaa jiru eenyu? I jechuudha. Kanaaf yeroo gochi irratti raawwatamaa taatutti jechi she jettu tuni subjectii taate subjectii jennaan yeroo duraan dhuftu jennee mire so asirratti irratti raawwatamaa taate yeroo dhuftu isheen jechuudha. Her taatee dhufti jechuudha. Akkasuma kan ishee jechuuf illee it belongs to her kan isheeti jechuudhaaf akkasittis ni fayyaddi jechuudha. So amma asirratti akka objectiitti dhufte jechuudha. Object form of what? She taatee dhufte jechuudha. Okay? Fakkeenya itti aanu do you know her? Do you know her? Ishee beektaa? Okay? Fakkeenya itti aanu he likes her. Asirratti like ka jedhu kanarratti s maaliif daballe jechuun ni mala. Sababni isaatis singular subjectidha he jechuun. Okay? Jechi he jettuu fi she jettuu fi it jettu yeroo dhufe likein bakka kana yoo jiraatte verbiin itti aanee dhufu s dabalatuu qaba jechuudha. Kun daneessaa osoo hin taane seera jechuudha. Okay? If the subject of the sentence is singular, okay, we add s at the end of any verbs jedha seerri. Jechi himni tokko jechuudha. Yoo subjectiin isaa mata duree mataan hima sanii subjectii ta'e subjectiin akka he fi she fi itidha jarri sadeen kun jechuu yoo dhufan okay yookiin maqaa namaatis itti dabale Muhammad Ali haa ta'u nam tokkoom isaanis so sanitti aanee verbiin dhufu akka likeidha okay akka itidha kan gocha agarsiistu hundi yoo dhufan okay s dabalatuu qabu jechuudha. Amma bakka kana odoo zeeyfaa ta'e isaan jechuu odoo ta'e likein tun s dabalattu jechuu irraa muramti. They like her jenna malee they likes her hin jennu. Okay? Kanallee hubachaa deemaadha. So maal jedha? He likes her. Dafnee haa dubbisnu sadeenuu ammaan tana. I see her. I see her. Do you know her? Do you know her? Asirratti her hin jeenaadha. Dogoggoraan dheeressu malla. Her jedha. I see her yoo jette ani rifeensaan argaa jira jechuudha. So hiika jijjiirti jechuudha. Pronunciation xiqqishaan tokko hiika jijjiiruu danda'a. So maal jenna? I see her. Do you know her? I like her. He likes her. He likes her. He likes her. Okay? Digdami sadaffaan as jedha jechuudha. As jechuun it is object form of we dha. Wein subjectidha. Asiin maali? Objectidha. Hiikni jara kanaa lamaanii hiikni asii fi we dha maali tokkuma. Akkuma reefu he jenne him jennu she jenne her jennu okay subjective objecti jenne jechuudha. So asiin amma asirratti akkasanii jechuudha. Receiverii taate yookiin immoo gochaatu gocha fudhattuu taate jechuudha yookiin immoo irratti raawwatamtuu taate jechuudha asiin. Okay, we are good, we are fine yeroo jettu jalqabarra jiranii raawwataa yookiin immoo gama duraatiin mataa himaa ta'e ta'a jechuudha. Garuu wi'uma kana irratti raawwatamaa ta'a gootee yeroo fiduu barbaadde okay. Fakkeenyaaf give us yeroo jettu nu kenni jechuu yeroo barbaaddu give we hin jettu jechuudha. Mee fakkeenya sadeen kana ilaallu maal jedha asirratti? Help us. Help us please jedha. Help us please. Help us please. Nu gargaari maaloo jechuu jira. Asirratti nuti jechuun asiidha. Nuti jechuun wiidha. Lachuutu ni ta'a. Garuu amma wii kana fidee yoon asii bakka asii kanaan bakka buuse. Help we. Okay? Yooniin kan hin jedhu ta'een ta'u maadheef. Kan gargaaramaa jiru amma asirratti eenyu? Nuti waan ta'eef gama boodaatiin dhufte jenne ammaas objectiin. So gargaarsa fudhataa waan taateef gargaarsa gaafataa waan taateef fudhata asirrattis wanti kun akka fudhataadha jechuudha asirratti.
kennaa ta'an jirtu jechuudha. So as taatee dhufuu qabdi. Win jijjiiramte jechuudha. Objectii jennaan waan kanaa miti. So waan akkanaa kana objectii jennaanii miti. So help us please. Maaloo nu gargaari jechuu jirta. Asirratti maal jedha? They know us. They know we hin jennu mire boodarraan dhufti. Nu gargaara. They know us. They know us. Isaan nu beeku jechuu barbaaddu jechuudha. Asirratti maal jedha? Do you see us? Do you see us? Nu argaa jirta? Yookiin immoo nu argitaa jettee yeroo gaafii gaafattu jechuudha. Just to sum up, help us please. They know us. Do you know us? Do you see us?